abdii weesii bullatti jechuudha. Ilaarraa irraa usne taraatan ammoo rabbiin waan dubbii du'aa isaanii ta'e qeebaleen fakkaatu arradamuu gargaaruudhaaf irraa dubbataa jira. Dubbii walloo nuufisii walitti fiddee jirti. Oromoos walitti fidaa jirti. Laata dubbii walloodhaa du'aa isaanii beetee du'aan isaan godhatan tuni rabbi isaan dhageechuu dandeenya. Wallo kuni ofuma siitiif waan man jalqabne waan ammati jedhaa jirtu kana durii gaafa Yohaannis yeroo Yohaannis Jamaalul Aaniyyiin darasaa Harargeedhaa ummata kana walitti fiduudhaa jedhanii Aaniyyi jechuun beekigaa Anniyyaa warra Anniyyaatu Aaniyyi jedhama Jimmatti Sadacha jedhamu naannoo Shawaa kanaa fi gara Oloo karaa Wallaggaa fi Iluu Baaboor keessatti jirri kun Sadacha jedhamanii waamamu. Harargeetti immoo Anniyya jedhamanii beekamu. Wallotti immoo Aaniyyi jedhamanii beekamu jirri kun nama adda akkan isaanii jechuudhumaaf ani hanga kana isinitti ibsadhe. Yeroo sanaa jalqabanii beektota Harargee keessaa Baalee keessaa warri Baaleetti gadi burqe sun Aaniyyiitu walitti qabanii yeroo Yohaannis bara 18 zabana Masaafintii jari jedhanii maqaatti baasan hundi isaa lola walirratti gaggeeffame hundi isaa tuyyuu Masaafintiin tokko illee hin jiru kejiba waa tokko nagartu Masaafintii wanni jedhamu hin jiru Masaafintii maal jira nuti saafama maaltu Masaafintaa wanni Masaafintaa hin jiru wanni beekamuu qabu walloo gaafa sanaa jalqabdee hawaasa kana walitti hodhite jechuu dandeessa ofumaa siitiif walitti hodhite akkan walirraan fagaanne walirraan banne gochuudha sheekii Abbaa Gurraachaa jettamu muftii Daawud jettamu warri isaan irratti irra caalaa xiyyeeffatanii warra godhanii Jimmaa nama fudhatanii Wallaggaa nama fudhatanii Iluu Baaborii nama fudhatanii siilakkaa hin danda'a sheekutii Baabaluu jedhe sheekutii Abbaa Baluu jedhe gaara mul'ataarraa warra isaan fudhatan warra agartee jarri ituu humbannarraa fudhatanii barsiifatanii tokko godhanii akka nu walloo mataa keessa kaayyannu nu godhani warri darban sun seenaa gaarii galmeeffatanii biraa deemanii har'a mataa keenya keessatti illee hiree haasa'u hiree waa'ee walloo haasa'u illee nu ka'an walloo Oromoo ummata Oromiyaa kana tiksuudhaaf kiddoo taate ta'aa jirti. Wanni tokko yoo qadaaddiin qabaanne beeki waan argatetti seena. Summiititti seena. Waan daddaatitti seena. Walloon gingilchaa Oromooti bar ofiisiitii ba'aas waan argite mataatti baatteetii anaaf si hambifatte. Kana jechuun ibidda mataatti baadhatteeti anaaf si hambifattee hamma hadhaa garuu ibiddi sun mataa siirraan buune lafaatti qabsiisuuf. Ammoo nu hambifachuudhaaf wanni Oromoo hunda itti irraa fayyuu hin dandeenye. Egerees fayyuu hin dandeenye utuu walloo jiraachuu baate qaata faalamne qaata dhaalamne qaata akkan taane taane. Walloo achi teesseeti qadaaddii taate wallahi gadi hin dabarfattanu jettee ijjitee qabdee itti dhumtee asiin nu geesse jechuudha. Kana wanni nu uummata Oromoo beeksifachuu barbaadu. Har'a dhaga'amtee itti laataa isatti jettee immoo hedduu dhaga'amtee jirti jedheesanii fudhadha.